السلام عليكم وبلين خيا كم جرتن نياتا دايما فيديو برو قبط ديهاده نيغونا اتديادا نياني arantana akkuma asirratti arkitan kana fakkaata nyaanni daa'ima saliixan itti naqadhee olive oil maankaa takka jechuudha akkasumas shunkurtii xiqqisha waliin akooyinaa jechuudha nyaanni araawno kana fakkaata kaarotii mixaaxis timaantiim qullubbii foon lukkuu fi kuskus kana akkasumas killee affeelamtoota keessaa san habbaa takka amma kana waliin goonaa viidiyoon qamayyina wajjin ilaalaa viidiyoo kanas laayik godhaa sheer akkasumas sabiskiraayib naa godhaa warri na cinaa dhaabbatan sheer godhuudhaan naaf galatoomaan isiniin jaa akkasumas foon lukkuu dhiqame naziifa saniin itti hidhee waliin xiqqisha akooyinaa jechaa akkasumatti kaarotii fi mixaaxis itti naqee jechuudha yeroo xiqqishaውን akkana walitti akooyine huruda xiqqisha isii hurudni fayyaafis du'aadha hedduu bareedaadha jechuun nyaata daa'imaa keessatti yoo idaane hurudan xiqqishatti naqee bishaan itti naqee qajeellee bilcheessinaa jechuudha qaceelee bilchaatee jira kuduraa fi foon walitti amma kuskus keenya kan itti naqannaa eefaa kuskus itti naqne booda daqiiqa 5 ol hin turru dafnee irraa baasnaa jechuudha ready ta'ee bilchaatee jechuudha amma ni daayinaafi jechuudha bakka lamattiin addaan fuudha tokko amma nyaatu tokko kaniin firiija kaa'u amma nyaatu kana qofattiin killee taniin affeele killee keessaa san idaa jechuudha maaliif kaan firiijaan kaa'aaf cinaa jechuudha killee teenya taaffeelle san itti naqaa abbaa takka nyaanni daa'imaa kaaraan tanaa kana fakkaata viidiyoo laayik godhuudhaan jabeessaan isiniin jaa daa'imni yeroo ji'a 9 ifiin nyaachuu akka yaaluuf saana kalaraa kanaanaatu nyaachisaa saniin akka inni ifi yaalee nyaatuun akka ta'uun godhe akkasumas bishaan daa'imaa kan irraanfanne daa'imni guyyatti bishaan oonsii 4 irraa ilaa 8 dhuguu qaba laaqanni isaa kaaraan tanaa kana fakkaataa jechuu bishaan kanaa wajjin